Hey yaa ummata cinqii yaa ummata iraarii hunda keessanuu isin jaaladha hunda keessanuu bakkuma jirtanitti isin jaaladha har'a maaliif dhufe isinitti fakkaata yeroo hedduu namoota hedduu wajjin wal barannaa namoota hedduu wajjin haasofnaa bilbilaan namoota hedduu wajjin feesbuukaan wal barannaa erga wal barannee geessine haala jireenyaa wal gaafanna jireenyi akkamii jettee yoo gaafattu aboodhiisi jireenyi fokkattuudha aboodhiisi jireenyi ulfaattuudha takkaa gammachuun hin jiraanne isin jedha habiibi atis habiibti gammachuu barbaaddeetiin hin dhabde moo simatu gammaduu hin barbaanne maaliif gaddita dhugaadha keessa kee wanti gammachuu si dhoorgu jiraatuun ni mala atis rakkoo qabda anis rakkoo qaba namni addunyaa kana irra jiru hundi rakkoo qaba wanti hundi guutamee fi namoonni gammachuu dhaban ni jiru maaliif sitti fakkaata waan tokko waan keessaa hir'ate waan jiruuf wanti keessaa hir'ate kuni maaliin gammachuudhaan jiraachuu barbaadda yeroo kee kolfitee bashannantee dabarsuu barbaadda okay qabxiilee afran ansiidhaamu kana qabat qabxii afran ansiidhaamu kana qabaannaan tolchitee qabannaan bifa salphaa ta'een gammachuu kee argachuu dandeetta qabxiin inni jalqabaa uf ta'ii jiraadhu ati atuma ani anuma ati aadamiin ta'uu hin dandeettu aadamsi ta'uu hin danda'u so uf ta'i ufirra dhaabbadhu uf ta'uun gammachuu akka argattu si taasisaa jechuudha qabxiin inni lammaffaa kaleessa kee irraanfadhu boruu kee rabbi irratti dhiisi guyyaan ati qabdu yoomi har'a so kaleessa darbeef jecha boruu hin beeyneef jecha boruu rabbiin malee ati hin beeytu har'aa kee hin balleessin osoo kaleessa mallaqa olirra kaa'adhee osoo kaleessa akkana ta'e har'a akkanan ta'u waan akkasiisan dhiisi kaleessi darbee jira kaleessa fudhatee taree jira guyyaan ati qabdu har'a boruu immoo hin beeytu boruu eenyu beeka rabbiin qofa so kaleessa darbeef jecha boruu hin beeyneef jecha har'aa kee hin balleessin har'aa kee gammachuudhaan jiraadhu har'aa kee bashannaniitti jiraadhu habiibti atis qabxiin lammaffaa kana qabxiin sadaffaa maa inni namni maal naan jedha waan jedhu dhiisi ilmi namaa waan barbaadde yoo ati dalayde akka barbaadde yoo ati taate waan siin jedhu hin dhabu waan ilma namaatiif ni fayyada jettu qabatteetiin yoo ummatatti as baate waan siin jedhan hin dhaban inuma siin jedhan keessaa'uu namoonni fuula feesbuukaa kana irra jiran namoonni miidiyaa dhuunfaa kana irratti as bayan baay'een isaanii maal akka godhuu qabanii fi maal akka dhiisuu qaban hin beeku jireenya namaa keessa ni seenu waan silaa ati gaarii dalayde si jeequ waan badaa ati dalayde immoo si deeggaru namni waan siin jedhu hin dhabu fakkeenyaaf nama tokko du'ee jetteetiin poostii yoo ati goote laayik godha baga du'ee haa ta'u maal akka ta'e hin beeku waan gaarii yoo ati dalaydeef immoo an laayik godha so namni maan naan jedha waan jedhu uf jala haaqi ilmi namaa waan siin jedhu hin dhabu kana jala sararii beeku kanaaf namni maan naan jedha hin jedhin waan itti amante waan sammuu kee dalagi siin jedhe dalagi qabxiin inni afuraffaa kaayyoo jiraatuu fi qabduu fi waan du'uu fi qabdu kaayyoo adda baasii beeki maaliif jiraachuu qabaa maaliif du'uu qabaa waan jedhu kaayyoo qabaadhu si gale kaayyoo qabaadhu maaliif jiraatuu qabaa maaliif du'uu qabaa